Akkam daawwattoota Marsiimoon baga nagaan gara Marsiimoon turtan jecha har'a immoo qophii tokkoon isinitti dhufnee jirra. Innis akkamittiin akka yuutuubiidhaan birrii hojjetan isinitti agarsiisuuf jechuudha. Subscribe, like gochuun hin dagatinaa. Jalqaba irratti asitti lafa sarchi godhan kana irratti www.youtube.com jennee sarchi goonaa jechuudha. Kun akkuma argitan nuuf fideera. YouTube ishee jalqaba irra dhuftu kliik goonaa jechuudha. Achumarraan saayiniin ishee jettu tunna. Warri imeelii hin qabne use another account jettu, ani imeelii waan qabuuf ittiin galcha jechuudha. Kunoo akkuma argitan saayiniin nuteera jechuudha. Iddoo kanatti lafa sila saayin goonetti saayin waan nuteef ishee tunnaa jechuudha. Achumarraan create a channel kan jettu tunna. Get started kan jennu tunna. Iddoo kanatti maqaa imeelii keessanii moo maqaa kan biraa gootu kan jedhudha. Nuyi maqaa biraa waan gochuu barbaannu maqaa biraa goona. Asti channel name dha, ada channel name dha. Maqaa channelii keessaniitti barreessitu jechuudha. Nama fakkeenyaaf Marsii Achumarraa asitti I understand ishee kana check gootu jechuudha. Achumarraan create gootu. Egaa kun akkuma argitanii nu fideera jechuudha. Gara studio YouTube'itti nu fidee. Achumarraan iddoo kanatti upload picture kan jedhu picturii profaayilii YouTube'ii keessanii chaanaalii keessanii asitti yoo barbaadan upload ishee jettu upload picture ishee jettu click gochuu dandeessu. Achumarraan amma fakkeenyaafi isin footoo filattan irra kaa'uu dandeessu. Kunoo kana irra godhadhee asitti descriptionii waa'ee YouTube'ii keessanii barreessuu dandeessu. Website yoo qabaattan linkii website keessanii asitti kaa'uu dandeessu. Facebook keessan profaayilii YouTube Facebook keessanii asitti barreessuu dandeessu. Kan Twitterii keessanii, Instagram keessanii asitti barreessuu dandeessu jechuudha. Erga barreessitanii booda save and continue kan jettu tunna. Akkuma argitanii chaanaalii keenya nu baneera jechuudha. Ganaa garuu wanta baay'ee tafaa isas hin xumurraa jechuudha. Iddoo kanatti setting kan jettu kana keessa click goona jechuudha. Iddoo kanatti yoo maqaa dogoggortanii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo erga kana finnee booda iddoo maqaa keessanii kanatti YouTube Studio kan jettu tun iddootti kanatti achumarraa maal gootu settingii kana keessatti setting ishee jettu click goona jechuudha. Iddoo kanatti birriin gosa kamiin akkasinii kaffalamu barbaadan doolaaraan yoo barbaadan
kan biyya Afrikaati yoo barbaadan kan barbaadan filachuu dandeessu. Asitti garuu doolaaraa waan hin barbaadu doolaaraa filadha. Country of residency lafa jettu kanatti biyyoota barbaadan garuu Itoophiyaan guutinaa Itoophiyaan waan keessa hin jirreef jechuudha. Jirti garuu paartineelii yuutuubii hin taane yoo barbaadan Keeniyaan filadha. Asitti immoo seef gootu jechuudha. Ammas deebinee siiting kan jettu kana keessa kilik goonee chumarraa lammaffaa irratti kan argamu chaanaal kan jettu future eligibility kan jettu keessa galla. Iddoo kanatti eligibility ta'ee jira. Maaliif verify goone verify yoo goone waan nu fayyaduuf viidiyoo deeqaa 15 ol akka deemnu waan nu fayyada. Live stream fa'aa akka galu nu fayyada. Isa gochuufis maal gochuu qabna? Iddoo kanatti gad dhufnee verify phone number jedhu kilik goona jechuudha. Iddoo kanatti maal isin jedha? Biyya keessan filadhaa jedha. Country jechuudha. Itoophiyaa keessa waan jiruuf Itoophiyaa warri biyya biraatti gootuu dandeessu jechuudha. Itoophiyaa waan hin jiru Itoophiyaan itti guutaa. Iddoo kanatti bilbilee siittuu immoo miseejiidhaan isitti arguudha. Miseejiidhaan waan barbaadu miseejiidhaan na argin jedha. Iddoo kanatti maal gootu lakkoofsa bilbilaa keessan galchaadha. Duwwaa sagalee yookaan rakkoon qabu asxee Itoophiyaa akka taane waan bareef jechuudha. Ergatti guuttanii booda submit ishee jettu kilik gootu jechuudha. Iddoo kanatti maal godha? Lakkoofsa abbaa dijiitii 6 bilbilamatti guuttanii isin bira ga'a jechuudha. Koodicha iddoo kanatti guutuu. Ergatti guuttanii booda submit jettuuni. Verified data. Congratulations, your YouTube account is now verified data. Amma verified diteera jechuudha. Ammas live streaming galuu dandeenya. Viidiyoo deeqaa 15 ol gadhiisuu dandeenya. Waan baay'ee nu fayyada jechuudha. Kan biraa immoo akkamittiin akka YouTubein keenya subscribe isaa meeqarra akka ga'e, watchaa horiin isaa meeqarra akka ga'e kunoo dhuftanii monetization ishee jettu kilik gootu jechuudha. Iddoo kanatti subscribe 1,000 yoo guuttanidha. Subscribe 1,000 guutuu qabdu. Iddoo kanatti immoo watchaa horii sa'aatii 4,000 guutuu qabdu jechuudha. Sa'aatii subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 erga guuttanii booda YouTube keessan monetization ta'a jechuudha. Birrii isinii lakkaa'u jalqabaa jechuudha. Atuu subscribe 1,000 fi watchaa horii 4,000 guutiin birrii isinii lakkaa'uu hin danda'u jechuudha. Kan biraa immoo akkamittiin upload goona seedudha. Iddoo kanatti create isheettu kilik gootanii upload isheettu upload video isheettu kilik gootu video upload gochuuf jechuudha. Iddoo kanatti select files kan jiru tunna. Iddoo kanatti video tokko filattu jechuudha. Video barbaadan iddoo kanatti maqaa maattanii akka maqaa viidiyochaa. Iddoo kanatti descriptionii. Iddoo kanatti immoo footoo irra galuu footoo nama hawwachuu danda'u kaa'uu dandeessu. Iddoo kanatti no is not made. Asitti immoo taagii adda addaa barreessuu dandeessu jechuudha.
ana daawwattanii